وانا دوا برباد وخده إني دوا نرجع جورا إسان تندي بل نمني بيشان إساقي جنجرو إني إسيدا ولي جوجا والجلا جاي كنا دبم وقول ورايا موجلا كون نرجعمو والجوساتو من التلفاني يرون الفنبواتي كنا أكمل جت كنا اللي أسرع نسيتو Oromia ansinin bona Oromia biya sena Oromia warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota maammee Oroo kabajamtoota qonoon har'aan tanaa Feeruzaatu biratti deemu jira xiqqoo isii dhukkube jaaniitiin isii biratti deemu jira ta'a akkanaatiin isin jaa daawwattoota inshallah rabbi haa fayyisiisu du'aa nu godhaafi isii dhukkube jaaniitiin nama natti himanii edallee akka malatti dhaqee dhufe ta'a akkasitti amma isii bira dhaqeetiin inshallah laalee waan irra jirtu isii illee laalee rabbi haa fayyisu gaddeebi'a inshallah tana sii deemu jira rabbi haa fayyisu bareettee gaariitii isii dhukkubeeti isii laalaa amma karaa mana sii deemaa jirra akkaan isin jaadama. وعليكم السلام. إسين لكواتي تاي. Akkan hoyyoo ni jira moora hoyyoo. أمسك يا لادم. إيه وجهه Maali sheekh inoo itti dhumne. عندك ليش يعني عندك نمبر Itti dhumne si malee duu wayyaa kayamma. ويا دا وجهه تلسي بتاعما كدراني سليمت Rabbi irraa kaasee waa rabbi haa fayyisu. شيني بيتا قرآن اللي تكره. Ayyee. أتي الحمد لله هاون أمو يويتو كنا جرتي. أوبي تو كوس رارا بتجرا. Ayyee. أما سلا الموير جرتي خاي ربي نو أجر غاريا وربي رادي بيسو. Inshallah wali fayyidu maatiin rabbi haa fayyisu. Eedana loltee illee gaa'eedha. إيه دبر إذا أتي سكما. إيه أكا دوبة مثلا توتو Ayyee. ديفا ما كسيتي نقول شيء اللي خيتين تعرى ولهم بيني Sa. إنه قداني إنسان تتعيه قرتي إذا يادا كسي خاصو توتو Ayyee. duraanis ni jiranii hanga nuti kophaas dhukkoonyu wantuma keessa deemaa oolaati. Ayyee. Sheenii dhufee dhageenyaan dubbii akkasii san kaasan isa wanni maaliif deemtee kaatanaan dura isa kuttee haala kana fiddi tokkoffaan keessattuu gaani rafaa ho'i beeyta. Ayyee. Sanii fi wanni kun Maali maa keessa rafu maala rafu deemi. numa rafaa'u Ogguu teessanii numa rafa. yoo bira deemnee biraa baatii yaanni hin qabnu kana. Ayyee. Akkasitti waan kana nuufaamuu dhabnaani haala saniin akka gartee firraa nu aarsee miira keessa gallee dudubbanne. Ayyee. Illeen beenyu dhiifa magaalaa Dhugaadhee. baga rabbi nagaan si deebise. Ummaatii miti teessisaan akka edda gullaa sun beekte Haa, lola keessa illee waan laalle siitaan na rifachiise ayyee. dhiiroo akkama wayyoo itti uumaali jedhin Haa. wagdee beekadhu. يا أتي نما غلطة ودو تغلطة ما خايدا أو كسيتي ربشة سن ديفتة تونو ديفتة والله باية تغلطة من أكنا متوقعتي ما كان كأي سنجنو يا أتي ربشة رجلا Ana maammiidha. ما ميرا Maammii Orooti. بريدة والله ما كان بريدة كبدا Tolchite khayriin siyaasa. Maaliif nuti kaa Oromoodha kaa namaa keessa jirra. Yoo nuti wal bira dhaabbannee wal laalu baanne eenyuun nulaa argan nulaa dhaalee. والله سعيد Bakka hundattuu wal bira dhaabbachuun kan dirqama jeetin تبار والله addee beekadhu. Sila amala kana hundi keenyaa qabaachuu qabna. Saa dhugaa'ee. Amalootuma akkanaa kana of keessaa dhabuutu edallee miira keessa nu galcha malee hammeenya birootii fi miti. Naam dhugaa isin xaara nama biraa qabdanii beeku. Isaanuma sanittuu qabna. Isaan sanii Ayyee. erga wanni kun nurra ta'e beeke ammaa miti bubbulee jira. Ayyee. Hanga kophaan teenya as buutannee mucaa kanallee ka duraan waldhabdee gargar baanii miti micoota. Saa. Ani dhukkuba isii kana guba hin qabu isalleedhaan deema guddoolee laalladhuu jeeni kaakanii hin galchuudhaaf karoora qabu boodarra dhibdeen tun akkanatti mul'atte narra mul'atte. Ayyee isaan galchettee. Innillee nu biraa deemee ture. Jarri kun ammoo waliin jiraahuu quba qaban. Yeroo isiin akkana taatu dhufanii warra waliin agarree warra waliin qabanii daadarkaan meeqa keessa ture. Maarree sheekuma laallajaniituma achumaan achi buutee ta'anii hangaanaan akkaan itti gabba'u dhabee mucaa kanallee naayamaa jechuun hadhaa jabduu natti taate Ayyee. asitti daadarkaa'ee tarabbitti dhaamsi bira gahee mucaan kunillee naa dhufe eeganaas naa fi mucaa kana qofa waliin nu dhiisanii fichootara waliin nu jalaa kutanii kaa. Ayyee.
hanga fedhan deemanii sheekatti barbaannee as dhaqnee nu jalaatitee har'ammoo dhufaniituma akka nama gaggaariitti haarafaa jira. Dhagee bakka sanarratti wanta gataa dhibee jira. Isaan wajjin jirtan kanaatu miccoo tana biraa si taa'uu deemu maalidha? Egaa fakkeenyaaf ammaan tana isiin tuni waan tarabbiitii qabamtee mitiiree. Gosa tarabbiitii qabamtee. Yeroo dhufanii harkanii jiran kophaa bira jirraas harkan silaamma namni malaamarii wal gaafateeti kara furmaataa san deema furmaata dhaballee deebii akkam taana haalli irraa malaa kamijee wal gaafatee kara sanis sosso'ame wanni chuma buutee taateeti yeruma feete adeemen deemuudhaan meesirratti bilbilee bara halkallee dalaga kuten deebu inni kophaadhaas ta'a hoggaanan dawaa barbaaduu kute inni dawan ergee jechuudha. Isaan ittiin deebi'an namni bishaan isaa gidduu jiru inni isiidha olii qaqqaba hoggaanan dhufee irraa qabe nuti hirriibaa hin rafne dhufanii dakka jaan agartee jirta amma isin rafaadha nuti ta'a bulla inni rafee mucaanuu jalaa badee tana duraa'u sanirratti nuti sirratti hin amannu sooriifaadhaanillee dhiisifirraa waan akkanaa kana walumaan bullaa guyyaan tokko jenneella rabbiinis tokko akkasitti immoo arraan tana bakka tanarraa dhaabbaa jenneeni isin rafaa malee akka isaan godhuu deemanuu hin beeknu nuti. Waan isaan godhuu deemanuu hin beeknu osoo waan isaan godhuu hin beekne waan akkanaa godhuu hin qabnu jeetii wanti jee ati si afaan qabeen hin jira. Bareedaadha inni waan keessan beenya baasa san isaa waliin irratti qabde ati akka ammeenyattis fudhatte nuti ammeenyaaf osoo hin ta'in seenaa jaraa dheertuudha yoo keessa deemnee haasofne jenne amma hundeen faani beek mijoon tun osoo aara isi qabduutu haala kana mudatti. Fakkeenyaaf mucaa isiin haboo taatuufaa qabee jechuudha kana geessanii rakkoo uumamte san irraa mana tokkotti hidhanii osoo bira taa'uu. Miccoo isiin haboo taatuuf? Mucaa. Inni rafeeti mucaa irraan tarkaanfatee bee mucaa sana ammallee bakka inni jiruu beeki fageenya takkaatuun agarree halaala gaanii jiraatee inni jiraa qofa dhageenye malee. Kanaafuu isiin isa gaafataa osoo turteeti haalli kun mudatee dhukkubsattee beeka. Dhokkaatiin ture waan kana. Mucummaan sanuu haala saniin kutee isii haala kana keessa jirtu. Mee uummata akkanaa kana keessatti har'a inumaa maaltu na dhagame beektaa? Isuma tanaahuu gartee guyyaa wal jala ga'e kana dhabama godhuudha yaa ammoo jala kun ni ergame immoo. Tabiraati beeki ijoolleen tun ijoollummaa isiin qabdi fakkeenyaaf halaala iddoon isiin jiraatulleeni. Haalli ijoollee tana rakkoo tana hundaa'uu fidee namaatu keessa bu'e bultii isaanii tana keessa jechuudha. Namootuma akkasii. Isaan kunillee warra gaafa san warra bu'e kana waliin keessa tarkaanfataa jiran hundeen kun faan jechuudha. Kana keessatti osoo inni keessa kan inni gabaabaa ariitan sun immoo akkasiin nu aarsisanii. Haayilaandii nu ijaaran. Eessanii. Akkasitti osoo inni waliin deemu jiru bara. Osoo inni waliin deemu jiru namni marti wal fottoysee kana hundo rabshaan meeqa taatee wanni inni dalagin hin jiru kana keessaas ciisaatuma dhufe. Amma tunis gaafa dhufte halkallee bilbileetiin isii tana qabuu dadhabee fitti yaame waliin qabnee hiineellee qabnee hiinee qaba. Isii hidhaa jirtu nu biraa deeme guyyaa kana dhufe laalammaa. Akka nama gaariitti taa'ee dubbataa jechuudha. Yeroo kana mee ati ija akkamiin ilaalta warra akkanaa kana? Santu miira keessa nu galche malee hammeenyi nuti dhalateenyaan lollu hin jirtu. Atillee galatoom dhiifama nu godhi siin jenna. Du'aayii nu godhiif. Inshaallah rakkoon qabdu ammoo laakiin mucaan gabaabaa ariita san inni nama fardeessu fakkaatu dhugaadha gullaalu. Namni bira bu'uun fakkaataa oofuruma isaatu gullaalee oolu. Sanii fi bar akkasitti jajjabeessine isa caalaa ammaan tana sooriin kun nama ijaarsaallee nama guddaadha jennee kan nuti eenyu yeroo ol ka'ee haala san ni beeka keessa ani inumaa waluma ta'aniitu isuma waan biraa hojjechuu yaadii jedhu kun michuun tun haalli isiin keessa jirtu haala laallee agarru yeroo takka kaatee akkana taatee nutuu bira tetteenyaa akka to'atuu nu dhabde taa'u jirami. Isii tana qajeelchaniitu numaa girgirii biraa nurra buusu jedhu kun deema rafan haa rafanii nu waliin rafaa jennaanis didanii rafaadhaa dirqiin raftanii jambarise maal jechuun haalli san mee jechuun kasiisan maali namni irra dhufee rafaadhaa akkana jechuu nu danda'ama nuu homiirraa qabna bara homiirraa qabnullee dubbannee turre bara. Wanni hundirra na aarse ammas irratti
nama dhukkubsaturra namni tasgabbiidhaan baga rabbii aafee baga rabbiin karaa wayyattuu si haa deebisu namallee itti ilaalaadha. Wallaansallee sirrii godhaaf jee namni Oromoo tokko dhaamsa sirrii namaa dhaamamoo dhufeen namarratti shororkaa dhaababoo. Dhaamsa namaa dhaamu dhugaadha. Tun lammummaa keessatti illee dhiibbaa natti fakkaatti baay'ee takkana tolfaate eda hanqaan harkaan bobba'u gee takkatti agartee gurbaa hundee san irratti hanqa kaanee waltumnu takkatti san hundarraa waati garuu baay'ee takkalatoom wallahi anni deebitallee jee siyyaanne harallee galatoomii hedduu takka ulfaadhu. Lammiin Oromoo akka wal bira dhaabbattee afaanuma nagayaatiin tasgabbiidhaan akka wal bira wal gaafachuun hedduu dansaadha natti fakkaata. Akkasitti jabaadhu wallahi baay'ee takka na gammachiifte. Wanti kaatu waan nurraa eegamaati. Maaliif biyya namaa jira namni biyya namaa biyyaa bee jiru. Wallahi haala jiru wal malee maal qabna. Dhugaadha wallahi wal malee waa takka. Maaliif namni obboleettii dhalaa qabu ammas nama tokko osoo dhibee jiru laalee bira dabruun dhorkaadhaa'u. Wallahi sirrii dhugaa. Isis Rabbi nu haa fayyisu. Rabbi irraa kaasu. Kanaaf Rabbi waliin nu haa galchu. Wajjila nu haa yaasu. Nu haa tokkomsu. Xiqqaa keenyaan nu haa guddisu. Guddaa keenyaan nu haa bulchu. Wajjila nu haa yaasu. Tokkummaan biyya teenya ta'e irraa facaanee haa tallee tokkummaan biyya teenya nu haa deebisu. Biyya teenya illee nu harkatti haa deebisu. Hadawwiin biyyaa kanaas hin qabdu gaayiti tana yoo deemtee nu rakkisu jirtu Rabbi irraa haa qabu. Isi dhibdee kan naannesu jiru Rabbi irraa haa qabu. Akkanaatiin jaa isa katolchuu biha qabsu waa Rabbi qaba. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله يا كريم يا الله والله باي akkasitti khairin salaamtu والله dhala jechuun gaa akkana atileemtu sirraa qabu beeki yeroo sanitti walillee hedduun beenyu wanti ta'e hundi gaa jechuun siifi miti dubbiin sani atiis waan keessoo quban qabnee fi jara waliin dubbattee anillee miira keessa galeessu dubbadde sanis dhiifama naa godhi isis garaadhaan itti nuutu fi nuti dhaloota gartee har'aaf osoo hin taane hegereedhaaf waliin jiraatu inshaallah kheyriidha sichi waliin jiraanna jechuu barbaadeeti amma sheeka kanaas rabbiin nagaan gartee hangaafa kana darbee dawaaniin fide jee sanillee gartee isiillee haala isiitiin fayyaa isiitiin warra gartee rabbiin irraa xumuree gartee haara galfii harkatu rabbiin haa godhu. Kanaaf du'aa sunu godhaa gaa jajjabaadhu siin jenna nus wal quba qabaanna inshallah maammi yeroo jette maammi yeroo diyaasee anis numaafiin jaama wal barnoota gaariidha anilleen arafeedha barnoota gaarii rakkoo qaba akkasii waluun baranne bardaa darkaa hamtu takka keessatti shororkaa keessatti akka malee kan ni bira bullaa bira san keessaan yaala isiitii bakka qorichi jira jaan bakka iyyaafannee silaa dhaquu qabnu hunda ofiif jaanjonnee olii gaddeemnu kana qofaa miti yaaddoon nuti qabnu amma isii dhukkubsata qofaa miti inni nuna yaachisee jira bakka waan isaan jiraatanii fi haala gartee bultii isaanii tarra keessatti ta'ee fi wanta deemu kana hunda rakkoo tanaan wal qabatee waa hedduu nu jaanjisitee keessa teenye beekee keessa namaa rabbi qofa jedhanii miti namni immoo alaa dhufaanii akka mana keessaa hin beeku olii eegaa alaa ol lallaba jaan wanni akkasii bulteeti alaa ol lallabuu sanii na weeftee anuutti gartee arraata darbadde silaa waan naan hin mallee haala keessa jiruutu san na godhe san siifii miti isaanuma santuutu haala sanis namuti anillee na fokkalchisiin jechuu barbaadeeti bisaanuuf fayyite inshaallah walumaan quba qabaannaa dhalateenyaa jechuu barbaadeeti inshaallah mana fayyite inni maal tana jiruu maal rakkoo maal ta'e jira rakkoonni wanni ta'e hin jiru rakkoon biraa gartee ta jiru ijoolleen tun ijoollummaas ni qabdi bultii isaanii tana keessa namaatu seene boo namni seene kuni beeki nama kana gubbaarra harka malee keessa waan harkani. Keessan beekan dhugaadha. Namoonni fira jee qabatee deemu kana faadhaatuutu waan biraa faatti yaadutti jira mucaa. Isaanii harkee hangaan dhufe kana keessatti. Ani erga daadarkaa meeqa keessa dhufeen itti dhufe. Yeroo kana keessa itti dhufutti bar nama wal fitu jirutti dhufne beeku bultii isaa tana seenanii facaasu michiyoollee egaa dhalaan tun beeku aglinis ijoolleedha. Haalan taane keessa galchanii isallee jechuudha akka dirmachuu bahanitti isa kana kasaaraa meeqarra gara galchaa hanga maasii jechuun harki isaallee badutti akka hundee kumbaan keessuma rafaa deemu jira jechuudha. San keessaa baanee yeroo bultii isaa tana bakka deebiifneef waan kana keessa namaa jira ammaas ijoollummaan irri jirtiiti.
osoo haasawanii iccitii maarree janiitu waan hin taane haasawaa walitti gartee osuma wal gaafatanii walafaan deeffataa akkuma kuusatti siyaa ta'u waa waliin jedhani maali jaartis niin fuudhaa maali yoo naayimuu baaddatis naayimii akkuma ijoollee to'annu kun walitti dhufe. Waan kun ammoo isaan akkas jedhanii malee an dubbee isaatiin shakki. Namni duuba jiraatu. Erga bar manattuu galcheeti eebbisee anutti deebi'eetiin laalajee osoo na guufamileen eeguu haalli taane iddoo tanatti uumamee jechuun qoqqoosa osoo wal darbatanii waliin isiinis itti sharabtee jechuudha akka inaafaatis haa ta'uu jechuun hin beenyu namoonni isaan waliin jiran kanuuf dirmateen gartee fira keenya jeenni oofatu kuni mana isaa keessaa haati mana isaa faan nama jechuun isaan kana jireenya isaan kanaa hin feene jechuudha wanti isiin talaytu summii jechuudha summii bofa ifaa jalaa agarree afuufeessi nyaate si madeessa irree jaal akkas taatee jechuudha warra akkasiisa waliin inni illee quban qabu nama kiyya jeetuma deemaa beeka amma yeroo waan kana arku nama kanallee yaamee nama inni dirmachu warruma bar dirmachu jaa kana faadhaan rakkoo fidama Ada mara arkeetiin anuu itti deebi'eetiin ijoollee tanallee gartee bakka sanirraa jijjiiree of bira dhiyeessee jaalala waliin qabanii akka waliin jiraatan godhu osoo hin jiruuti. Qoosuma qoosaa san keessa walitti dabranii anis jaartii afur niin fuudhaa naafidii akkana kana osoo jiru haalli kun uumame wal guysaatu manatti dhufanii yeroo nuti dhufan boo'atii akkana akka majjata kanallee asirraan eenyesiitutu haala badiitiin nutti dhufe. Kophallee qabeetiin si gorsa illeen dhageenye amma deemi nama biroo qabadhu kootu bultii ta'e akkasittiin si deebisaa jeetiin isa kanallee biraa ofii beeku guyyaa dura natti san dura dhuftee na himatte isallee yaamee osoo hin dhufin duraa'u wal qabatanii natti dhufan akkasittiin haala saniin isa yeroo geggeessu michiyyoon afurii fuudhaa sanii fi haala inni juusan namu bultii qabutti godhiga. Achiin basa haasa'uu fi haalan taane keessa seenuu fi of wallaaluu fi bakka jirtullee hanga irraanfattee haala biroo keessa seentee rakkoon tun nu mudatte erga isii biraa oofe kophaa mudadde jechuudha. Amma halkan kaatee yeroo isiin gartee qabattee nama wajjin dubbachuun dhorkitee lafaa kaatu bilbileetiin hundee kadhafitti yaame. Aboo kootu haalli kanaan nu mudate san dura beeku sooriin haala isiin keessa jirtullee harkeen nu biraa kutee kan nutti hin deebiin hundee bira dhaamsanaa geessi jeen dhaamsa sanillee geessee fi dhiisee hin beeku hundee bilbilaan jaamee inni geessee jaa inni sana bira geessina jaa afaan uummata kanaatu hin beeku beeku akkasitti bilbilaan isa fitti yaamee waliin qabneetu ofirraa hiinii halkan bulchinee akkasitti arafeeffaanis nuti dhufanii dawaallee firraatti goggoonee xiqqoo kanatti ciiftee haara galbii naafeetummaa waliin haasa'uu dandeenyu walii duraan haasa'uu hin dandeenyu beeku. Hummarti kaka'e namarraa dubbee isaa wayiitu jira. Kanaaf nuu yaattuu biyya kana keessa jiru asii gudduma tokko dhufanii akka nama ergama biroo qabanii isin ka'a rafaa nuutu tattaa'a ati aboora fi takka aanaan rafaa isin dirqama rafuu qabda. Mee waan itti faasheenyi nu dhufee jira nuti fayyaa isiitiif irra teenye rabbiin waa fayyisu jechaa jirra waliin teenye yoo walumaanuu eenyi maal qaba. Ayyee nama dhukkubsatu gubbaa ta'anii dubbii akkasii haasa'uuni wanni tun ergamtee haalli isiin turtee duraan eessa turtanillee jee beekaa haasasan keessatti bakka iddoo duraan jiran dhiisaniiti waan biroo haasa'u wanni tun. Isii an if biraa nama dhabeetiin bar hanga iyyachuu. Si galee mudadhee beekaa hanga mucaa kanallee biraa oofee dhaamsa irraan naa gaajee hundeen kun nama ergaa ergannee ergaa san bakkatti kan gahin gannaqa jechuudha. Aboo mucaas naa yaade. Mucaa akkanan seene yeroo nuti biraa oofu ijoolleen haala biraa keessa jirti. Isatti naa dhagajee namaan ergee osoo isa bira hin dhaqin jechuudha. Guyyaa gisee dhufe sheeka bira dhaqee akkana soorii birallee dhaqee naa maqaan hin jeen soorii biraas dhaqee jaa sooriin yeroo dhufe na bira hin dhufne yoo haadha mana fayyatti himi malee jaa. Sooritti hime jechuuf haadha mana isatti hime dhaamsa achiin kaa'eef jechuunis garaagarummaa qabate. Uummata akkanaa kanaatu tuutu ibidda tokko natti kaasee haala san keessa kute ammas wanni duuba ijoollee tanaa jirtu ijoollee wal jaalatti jaalalumarraa akkana taate inshaallah numa fayyiti. Ta namni keessa jijjiiruu fi tanaga waliin malee uumaan taatu
tanagaa walumaanuu inshaallah ni ilaalla rabbi furmaata haa godhu haalli nu mudatee jirus kana isaanis haala kana keessa deemaatii fiifu nuu dubbii biroo tana firraa arku haala namni keenya kun itti waliin jiru fi haala ijoollee tana ittiin jiran arku as tetteessee waan biraa yeroo natti gootu namuma sanii hun seeyuu waan ijoollee tana naasii margua jedhuma gartee daba ijoollee tana yaadu san seeyeeti ilmaata biraa natti sila namni mana ifillee namatti hin dubbatu. Angga satu bumaan nama usaha barbaada akkatti ilaalle waan quban qabneefi sun dhugaadha akkas mudadhee siin jechuu barbaade amma sirra deebi'ee moo fokkolchii du'aa sun godhi waliin jiraanna galatoon wallahi kana nu laaluu kanaaf haalaan na tolcheni inshallah umaatiin galatoon wallahi khayriin si biraa dhaabbattu yaa hunda biraa rabbi haa dhaabbattu wallahi takkanatu mara kun qabdu umaatiis akkas keessa isaanitti ilaaluun qabdanii Rabbi haa jechu isaaniiti. Inshallah. Akka tokko jallaa tokko irratti biitee namni hundi waliin jallatan akka laaluun qabdanii. Inni dhugaadha. Rabbi isaan isaa jechu. Ammi isheeti mucumata rabbi nu haa fayyisu. Inshallah rabbi amma bar akka duraanii saniin bar duraa yoo taate amma naaf ati waliin dubbachuu hin dandeenye. Naaf arabeen kun waliin dubbachuu hin dandeenye. Yeroo waliin dubbanne isin haasa biroo keessa bitti. Hanga nuti waliin dubbachuu dadhabnu takka taatee beeka. Amma hanga dawaa sanis fudhattee keenya kunis dhufee waatti kakkara'e kana tasgabbii harkannee inshallah fayyaan isii dhahatuma nuuf fayyite abdii qabna amma sheeka san dawaa qabadheetiin dhufa jeemire isa san eenyeetuma inshallah fayyaa isiidha rabbii sammaa fayyaa khayriin siyaa salaamte yaa baganu galatoomi siin namni akka khaysi jiran wallahi nu gaariidha wallahi Umar kun qabdu wayiiti wallahi baay'ee takka kana keessa yeroo baadhe silaa walirraa inshallah wajjin jira walootummaa jechuun kanumaaf gaariidha beeka kama silaa walootummaa namni akkatti jiruu silaallaan beekadhu hedduu galata guddaa nama biraa qaba akkasii baay'ee takka galatoomi Oromia ansini mbona Oromia Oromia biya sena